Inu guramnee jedh. Noorkamnee jechaa jira. Noorkine yoo jedhan waajjira keenya gadhiisanii haa agarsiisanii. Noorkine yoo jedhan manni murtii dabalatee abbaan alangaa isaanii dabalatee namoota walaba godhe. Gujiitti walgahii nagaa irratti eentu dhukaas banee namijeessi. Of beeksisee nutti waan kana raawwate ka jedhe hin jiru. Naannoo kanatti abaa'oo shaneen akka sochootu hin beekama. Tarii isaanti raawwate yaada jedhu jira. Miseensonni TPLF Finfinneettidha jiran siyaasaaf nu hidhanii jedhan oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa aan asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan hoogganooti olaanoon duraanii TPLF kan magaalaa Finfinneettidha jiran himannaan irraa dhiyaate ka siyaasa ta'uu himan. Komishinii mirga namoota Itoophiyaa sanbaata dabre isaan daawwate akka itti hidhamanii fi haala isaan keessa jiran gaafachaa ture. Komishinii mirga namoota Itoophiyaatti gorsaa miidiyaaf kominikeeshinii ka ta'e Aaron Maashoo haala isaan keessa jiranii fi waan isaan himatan akkanaan ibsa. ያው በትግራይ ክልል በተፈጠረው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ተጠርጥሮ የተያዙት haala naannoo Tigraayitti dhalatee wal qabatee shakkamanii ka qabaman obbo Sibhaat Naggaa, Dr. Abrahaam Takaste, Ambaasaadder Abbaay Walduu dabalatee hidhamtootni 21 bakka hidhaman daawwanneerra. Daawwannaa keenyaan kan hubanne hidhamtootni fayyaa qaamaa gaariirra akka jiranidha. Maatii isaanii qunnamuu fireen qaban akka eegametti jira. Haa ta'utii akka isaan nuun jedhanitti erga qabamanii booda yeroo dheeraaf mana murtii osoo hin dhiyaatiin turan. Naannoo Tigraayitti magaalaa Maqaleerraa baqatanii yoo deeman yeroo qabamanitti arrabsoon reebichiif doorsifamuun akka isaan irra gahedha. Hidhamtootni hedduun himatni isaanii siyaasa akka ta'es nu ibsanii jiru. Gaheen keenya mirgi namoomaa isaanii kabajamaa jiraachuu isaa hordofuudha. Akka hubannettis nageenya gaarii irra jiru. Mirgootni isaanii biroonis kabajamaa jiru. መብቶቻቸው እየተከበሩ እንደሆነ ነው ማረጋገጥ የቻልነው። Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti sanbaata dabree haleellaa hidhattoota raawwateen lubbuun nama 15 olii dabru jiraattonni BBC'f himan. Gamkaaniin ganda daangaa godina Gujii Lixaatiif uummata kibbaatti kalee akkasuma haleellaa hidhattootaan namoonni torbaa aangawoonni aanaalee lamaanii himan. Galaana Balaay dabalee sanitti hima. Jiraattotni godina Wallagga Lixaa aanaa Abbee Dongoroo ganda Dabbis sanbata xiqqaa darbee hidhattootni isaan abaa'oo shaneedhaa jedhaniin bakka saboonni Amaaraa hedduminaan jiran dhufuun namoota 15 ol ajjeesuun namoota biroo 20 ol ammoo butanii deemuun isaanii BBC'tti himan. ቅዳሜ ዕለት ከ6 ሰዓት በኋላ ጀመሩና በአማራ ላይ gaafa dilbataa sa'a 6 eegalee Amaara irratti socho'uu jalqaban. Aanaa Abbee Dongoroo ganda Dabbis jedhamtutu jira. Gammoojjii Wubeetti dhiyoo jirti. Sabni Amaaraa itti heddummata. Galanii bakka sabni kun itti heddummatu yoo eegalan nama 17 ajjeesan. Erga kana godhanii booda immoo dadhaboota akka daa'immanii, jaarrolee fi haadholii hoosisan immoo namoota 21 butanii sokkan. Humni addaa yeroo naannicha qaqqabu immoo fageenya irraa rukutan. Madoo fuudhanii gara yaalaa waan deemaniif reeffi namoota du'anii hin kaane. Sanbata ajjeefamanii reeffi isaanii reefu kaleessa gara sa'aa 12 ka'e. Kanaaf naannoo sanitti qaamni nu qaqqabu kamuu hin jiru. Namni meeqa akka hafee fi warra butaman ammallee hin barre qorachaa jirra. በቂ መረጃ አሁን ገና እየተሰባሰበ ነው አልተገኘም። dhimma kanarratti deebii akka nuu kennan hoogganoota mootummaa sadarkaan jiran gaafachuuf yaallee milkoofne. Komishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa ibsa nuu kennuuf beellamanii booda deebinee argachuu hin dandeenye. Kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbillee milkoofne. Gama kaaniin godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa fi naannoo sablammootaaf uummattoota kibbaa aanaa Ammaarroo gidduutti dhimma araaraaf nageenyaa irratti guyyaa kaleessaa mariin taasifamaa osoo jiru haleellaa naannoo sa'a 7tti qaqqabeen hooggansa dhaaba badhaadhinaa aanaa dabalatee namootni 7 ajjeefamanii gariin madaahaniiru. Waltajjii kanarratti hooggantootni mootummaa fi paartii badhaadhinaa aanaalee Galaanaa fi Ammaarroo abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa fi miseensotni koree nageenyaa akka turan immoo itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa addaa Ammaarroo obbo Adam Firee taarikuu BBC'tti himaniiru. በምዕራብ ጉጂ ዞን በገላና ወረዳ በጀርመን ባረ ቀበሌላ godina Gujii Bahaa aanaa Galaanaa ganda Maxxaarrii fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa Ammaarroo konferensiin nageenyaa osoo geggeeffamaa jiru qaamolee hidhataniin namoota nagaa, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa, bakka bu'oota nageenyaa fi hoogganaa waajjira dhaaba badhaadhinaa aanaa Ammaarroo obbo Daanyaachoo Ejjellaa dabalatee lubbuun namoota 6 darbeera.
har'a awwaalchi namoota kanaa raawwachaa jira. Namoota 5 irratti miidhaan qaamaa cimaan gahee wal'aansa argachaa jiru. Namoonni miidhaman hunduu rasaasaan rukutaman. Sagantaa kanarratti gandoota ollaas dabalatee namoonni argaman 300 ol ta'u. Hidhattoota haleellaa raawwatan adda hin baafne. Tasa dhufanii osoo hin eegamin namoota nagaa irratti dhukaasuu eegalan achii kan kufus kufe kan oolan fuula isaanii gara ammaarroo naannessanii fiiganitti dhukaasni guddaan kan baname. Namoota madaawaan keessaa tokko tasa bakka ol geenyetti rasaasni nutti dhukaafamee jedhani. Miseensi poolisii humna addaa naannoo uummattoota kibbaa Konistaabil Geetaachoo Bafiqaaduu walitti dhukaasuu hidhattoota waliin taasifameen isaanis miilli isaanii miidhamuu BBC'tti himaniiru. Bulchaan aanaa galaanaa obbo Boruu Galgaloo immoo gama aanaa galaanaatiin namni tokko ajjeefamuu fi kabiraa tokko madaa'uu himanii gocha kana karaawwatu abaa'oo shaneedhaa jedhan. Kenna milishaa tokkotti wareegames tokko rasaasi akkana taraaree yookaan ta'ee irra dabaree bulchaa gandaa kanaan ala namni baqatee gangalatee baay'ee gale malee waan addaa hin jiru. Amma qaamni dhukaasa bana eegalu jedhee kan beeksisa hin jiru. Of beeksisee nutti waan kana raawwate kan jedhe hin jiru. Naannoo kanatti abaa'oo shaneen akka sochootu hin beekama. Tarii isaan raawwate yaada jedhu jira. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessina. Jalqabaanii UK'n maallaqa $5 miliyoona 5,800 ka bulchaa Nigeeriyaa duraan hatee deebisuuf waadaa gal. James Ibooriin ka duraan maallaqa waliin dha'uun UK'tti hidhamee miliyoona 50 ol hatu hin ooluu jedhan. Maallaqi kun hojii misoomaaf Nigeeriyaa deebi'e. Jiddugalii ittisaaf to'annoo dhibee CDC'n lammiileen Ameerikaa guutummaatti talaalicha fudhatan maaskii malee wal ga'uu danda'u ibsa. Namni talaalicha fudhatee 7 ture fayyaan isaanii vaayirasichirraa eegamaa waan ta'eef nam talaaliin fudhatanillee wal arguu hin danda'anii jedhan. Hagammaatti lammiileen Ameerikaa miliyoona 30 caalan talaalii fudhatanii jiran. Sarootii pireezidantii Ameerikaa Joo Baayiden nam ciniinuu isaaniitiif White House keessa baasan meeja fi chaampiin gosaroota Jaman Sheefard jedhaman qaama gurguddoo waan ta'aniif akka eegdotaatti gargaaran. Amma meejan hojjeta dhimma nageenya tokko ciniinuu isaaniin garqaa'ee maatii Joo Baayidenitti deebisan. Pireezidantiin Ijaa Muhammad Isuufuun aangoo kabajaan gadhiisuu isaatiif badhaasaa $5 miliyoona 5 mo'ate. Koreen badhaasaa Isuufuun guddina dinagdee fooyyesee nageenya naannoo fi heer biyyaa eegurraatti kutannoo mul'isee akkasumas dimokiraasii Afrikaa akka dagaagu jajjabeessee jedhe. Muhammad Isuufuun marsa lammaffaaf eegii bulcheen booda aangoo gadhiise. Meeksikoo Sitii keessatti hiriira guyyaa dubartoota idil addunyaa irratti rogeeyyiif poolisiin walitti bu'an. Qondaalli poolisii Adabaayii Zoolaaroo irratti mormitoota gachaana hokaraaf gaasii boochuu fayyadamuun diiganii turan. Addi bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessa Itoophiyaa marsaa 6ffaatti akka hin hirmaanne ifaatti labse. Kanaan dura dhaabbichi waajjiraaleen cufamu miseensonni isaanii hidhamuu fi direen siyaasaa dhiphachuu jechuun dhiibamaa akka jiran himanii garuu filannoo keessaa ba'uun murteessinee jedhanii turan. Amma kafaa'uu taansee abbaawwan paartii mormituu lammaffaa filannoo keessaa ba'u yoo ta'u fedhiif hin baane mootummaan uguramnee jedha. Dhimma kanarratti Galaana Balaayii dubbii himaa baa'oo Ababbattee Urgeessaa dubbis. Waajjira giddugalaa keessaa qofa warri full time hojii dhaabaa irratti bobba'an nama 32tti mana hidhaa jira hoggana olaanaa dabalatee. Haala akkasiitti parsantii 95 ol hogganni keenya hidhamee bakka adda addaatti hiriirfamaa hojiin dhaabaa hundumtuu danqamee waajjirri keessatti waa hojjetan ugguramee bakka jirutti akkaan itti filannootti seennu hin jiruudha. Nuti ofii keenya filannoo keenyan waan murteessinee miti. Kun murtii gara mootummaatiin darbe akka abaa'oon hin hirmaanne ji'a 7 dura irratti hojjetamaa ture sochii walabaa miseensota keenya bira gahuu dhorkamne waajjirri nurratti cufame akka kanaan akka nuti kaadhimammaa hin dhiyeessine godhamne. Isa kanaaf mootummaadha gaafatamaan jalqaba. Itti aansee immoo dhiyata akkasii kana isaan bira galchinee otoo jirru waan kanaaf furmaata waaraa kennuu hanqachuun dirqama irra boordii filannoo irra kaa'ame sana boordiin filannoo bahuu hanqachuurraa ugguramnee jechuudha. Dhugaan lafa jirus kanuma inni horkamnee jechaa jira. Inni horkine yoo jedhan waajjira keenya gadhiisanii haa agarsiisanii. Inni horkine yoo jedhan manni murtii dabalatee abbaan alangaa isaanii dabalatee namoota walaba godhe gadi dhiisanii haa agarsiisanii. Inni horkine yoo jedhan sochii nuti jaarmiyaa keenya lafa qabsiisuudhaaf goonu bakka adda addaatti kan danqan kana uggura kana ifatti miidiyaatti ba'anii
abaa'oon socho'ee kaadhimamaa isaa dhiyeessuu danda'a, waajjira isaa banachuu danda'a jedhanii nu mirkaneessan jenneeti gaafachaa turre. Hanga har'aatti waajjirri keenya giddugaleessaa humna poolisiitiin to'atamee jira. Yoo nama qabaattan ergaatii daawwachiisa. So humna isaatii oliin waan ta'een dhiibamee, ogguramee, dhoorkamee hafe. Dhaabni biyya bulchuu torbee darbee wayita gaafannu kafaa'oonni filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye jedhee ibsuu isaa hordofee gaafa gaafannu dhaabbileen siyaasaa lamma jiruun hin hirmaadhu jechuun isaanii uummataaf kabaja akka hin qabne agarsiisa waan jedhu nutti dubbatanii turanii. Ani amma kanneen isin gaafachuu barbaadu murteen keessan kunii fedha deeggartoota keessanii kan bu'uureffatedha, hin mufachiisuu, filannoo isaan hin dhabsiisuu waan jedhuun si gaafachuu barbaada. Fedha keenya hin taane fedha miseensota keenyaa dhiisiti, fedha keenya hin taane. Ibsa keenya irratti yoo argite gaddaan ibsinaa jenneeti kan keenya. Jaalannee miti. Miseensonni keenya immoo bakka jiranitti waan isaanirra gahaa jiru waan arganiif. Kaadhimamtoonni keenya hundi bakka jiranitti ugguramanii jiraachuu maatiin fi jaallan isaan biraa hafan waan beekaniif ummanni keenya akkuma keenya waan kana keessaa hafuusaa itti gadda malee akka fedhii keenyan hin hafne waan beekaniif deeggartoota keenya biratti yaaddoon uumuu hin jiru. Nuyi ragaatti qabna himuun barbaadan malee kaadhimamaa qopheessuuf abaa'oonii fi kafaa'oon aanaa keessan irratti yoo socho'an danqaa itti uumaa, ugguraa, hidhaa sanarra kan darbe tarkaaffii fudhadhaa jedhan hanga lubbuutti jechuudha. Kuni seenaadhaaf boru kan ifa ta'uudha. Pilaazmaadhaan warri mootummaa geggeessan kan dabarsaniif paartilee morkattoota wajjin bakka boordii filannoo jirutti gamsadeeniin haasofnee rakkoofillee fala keenyee turree yaada jedhu dubbatan. Inni sun kafaa wajjiniin waan ture hin beeku. Gara keenyan garuu dhara. Hanga har'aatitti marii sadeenii isaan waliin goonee hin beekne. Dhaaba keessan gidduutti walqoodinsi dhalatee akka jiru hin beeknaa. Gareen obbo Araarsoo Biqilaa fa'aa ibsa isin baastan hordofee wayita dubbisnu filannoo irratti fedha hirmaachuu qabna yaada jedhu dhiyeessu. Waa'ee kanaa maal jettu? Suni warra jaarmiyaa kanaa fi hooggantoota isaatirratti ganuu raawwataa jiranidha. Kanaaf kaadhimaman kana akka jedhaniif mindeeffaman hojiin diigumsa akkasii abaa'oo bakka bu'u jarri kunis maqaa abaa'ootiin dhimma akkasii dubbachuudhaaf aangoo ittiin qabanii ramaddii kanaatillee qabanii miidiyaaleen jara kana akka bakka bu'aa jaarmiyaa abaa'ootitti dubbisanillee nageekkachiifna. Kafaa'oon torbe dabree mootummaan filannoo keessa dhiibamne baanee jechuun himachuu isaanii hordofnee deebii ka gaafannee dubbii himaan dhaabbii bulchuu Dr. Biqilaa Hurrisaa himati dhaabbileen kun dhiyeessan bu'uura hin qabu jedhu. Nama jedhamu bakka kamitti isin jalaa hidhame? Waajjira aanaa kam ganda kam jirutu isin jalaa cufame? Jedhamee gaafatamee qulqullinaan ibsuudha kan dadhabame jechaadha. Kanaaf tokkoffaa sirni dimookiraasii biyya kanaa qulqullaa'ee kan giraajuweet godhee fi kan waa hunda fixate miti rakkoon adda addaa nu mudachuu danda'a. Lammaffaa gabaasa sobaa beezlesin ta'e waan hamachuudhaaf komachuudhaaf immoo waa hundatti cilee dibuudhaaf haala maluun waan xixiqqaadhaan ummata miliyoona 50 siqu filannoo dhabsiisuun sirriidha jedheen amanu paartileen maqaa Oromootiin biyya kana keessatti gurmaa'an siyaasni qabsoodha, qabsaa'uudha, wajjiniin immoo rakkoo jiru dandamatanii ummata ofiitiif filannoo dabalataa kennuudha malee waan xixiqqaa hundaan dhiibamnee baane jedhanii ummatatti gabaasuunis ummata kabaja dhabsiisudha jedhanii amana'an. Dhimkanirraatti boodii filannoo biyyaalessaaf bilbilee argachuu hin dandeenye. Dhageeffatooteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa eeggatanii nu dhageeffachuu keessanii fulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal kanaa namni dhuga hin quufne dhuguulee hin quufuu jedha. Hiikaan isaa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.